Dargaggeessa wantoota badii dhajaan hundaa'uu mokkoree ilaale. Badii dalaguu, farshoo dhuguu, zinaa dalaguu kana hundaa'uu laaqqate. Deebii amantii adda addaatti seenee halaale. Amantii kiristaanaa, Yahudaa, Shayxaana gabbaruu akkasuma hattaa hamma siirii dalaguutti illee seenee laale. Dargaggeessi kun kana hundaa'uu kan hojjedheef gammachuu akkaan argadhu qofaa fi jee. Garuu boodarra gammachuu dhabnaan soomana guyyaa afurii akkaan of ajjeesuuf murteeffate. Mee seenaa tana guutuu sidhaa wajjin halaal. Salaamu alaikum. Ana Ramadani, Rammeetii Firraayi. Namoonni seenaa adda addaa seenaa amantii wajjin hariiroo qabdu dhageeffachuu barbaadan chaanaalli kun isiniif. Kanaaf subscribe gootanii maatii ta'uuf hin dagatina isiniin jechaa gara waan dhufneef. Dargaggeessi kun seenaa tana afaan isaatiin Dr. Sheekh Muhammad Ariifiidhaaf hime. Akkuma namni kan barnootaaf deemu anis barnootaaf carraan na mudee gara Ameerikaa deeme. Yerooniin Ameerikaa dhaqu aadaa fi safuu seeraan irratti guddadhe hundaa'uu dagadheetiin akkaataa biitti san itti jiraatutti deemuu eegale. Yeroo kana wantoota nama macheessaa akka farshoodhaa kana fudhachuu eegale. Akkan dhugaatii tana fudhachaa deemuun farshoon qoffitiin naan geessu waan ta'eef wantoota akka hashiish itti idaadhee dhuguu eegale. Yeroo kana naafi saahibban kiyya wantoota badiidha jedhan hundaa'uu wajjin dalaguu eegale. Wantoota haraami jedhan wantoota badiidha jedhan zinaa haa ta'u, farshoo dhuguu haa ta'u, saggaalummaa haa ta'u, wantoota namni silaa badii dalaga jedhan hundaa'uu wajjin dalaguu eegale. Yeroo kana naafi saahibban kiyya teenyee wal mari'an. Aboo badiin irra jirru kun nuuf gayaa meetar takka amantii halaallannu waliin jennu. Takkaffaa duraarratti filannoon nuti filannee amantii Islaamaati. Amantiin Islaamaa zinaan dalagina, farshoon dhugina, guyyatti hoggashan salaatiin hojjetti waan taateef tana hin dandeenyu amantii biraa nu laalaa waliin jennu. Yeroo kana saahibni keenya tokko amantii kiristaanaa jedhe. Amantii kiristaanaa hayee amantiin kiristaanaa ta'uun ooltu waliin jennee ani immoo mataskaanuma nutti aanu tokko bira dhaqee qeessicha achi keessa jiruun amantii kiristaanaa qabachuun barbaadaan jeen. Kana qeessichi maal laan baga nagayaan dhufti amantii kiristaanaa qabachuu barbaannaan amma kiristinnaa sakaafnaa naan jee. Yeroo kanaan amantii kiristaanaa qabadhee ganama alhadaa hunda mataskaanatti hin bobbaa. Waan kanarra amma 7 jiraadhe amantii kiristaanarra waggaa 7 guutuu. Waggoota kana keessa ijoollee amantii kiristaanaa qaban mataskaanatti ta'u wal bareen hundaa'uu fuudheetiin gara mana ifii galuu geessee wantoota nama macheessa badiilee garagaraa hojjechiisee farshoo alkoolii garagaraa obaasuun ture. Hammaan amantii kiristaanaa isaan harka balleessutti. Yeroo kana qeessichi maal naan jee ati amantii tana balleessuu jirta yaa akhi garuma badii duraan turteetti deebii malee amantii nu harkatti hin laaqin naan jee. Yeroo kanaan amantii tana dhiisee keessaa ba'e. Yeroon kiristaanummaa keessaa ba'u kitaaba adda addaatiin dubbisuu eegale. Kitaaba waa'ee amantii irraa haasa'u. Yeroo kana yerooniin osooniin kitaaba kana dubbisuu amantiin natti tole amantii shayxaana gabbaruuti. Itti yaadi gara shayxaana gabbaruutti deemaa jira. Amantii tana keessaa amantiin natti tolte amantii shayxaana gabbaruuti. Ka'eetiin shayxaana gabbaruu seene. Waggaa 2 shayxaanaan gabbaraa ture. Yeroo kanaan waggaa 2 kana booda biyyaan irraa dhaladhee Suudiitti deebi'e. Yeroon mana keenyatti deebi'u abbaan kiyya akhlaaqa fokkotaa fi amaloota badaanaan dhaalee jiru amantii adda addaa akkaan eegalee jiru waan na beekuuf jecha mana keessatti na dubbisuu bira dabree ijaanuun allaalu. Mana keessatti anaa fi beeyladaan garaagarummaa hin qabnu. Akhlaaqa namni silaa akhlaaqa jedhee yaadu amala gaarii, safuu, aadaa fi duudhaa waan jedhan hundinuu na biratti hiika hin qabu. Kanaaf namni hundinuu akka beeyladaatti na laala. Yeroo kanaan maaliin murteessee shayxaana gabbaruun kunis na hiifachiifnaan wanniin an murteessee sihrii barachuudhaan murteesse. Yeroon fi sihrii barachuu murteessee deemeetiin nama sihrii barsiisu bira baatii 2 taa'ee sihrii baradhee deebi'e. Waan kana hundaa'uu kaniin godhaa jiru akkaan gammachuu argadhuuf. Garuu kana hunda keessaa'uu gammachuu hin agarre. Boodarra gammachuu dhabnaan saahibban kiyya bira deebi'ee isaanis akkuma kiyya gammachuu bikka hunda barbaadanii dhabanii jiran waan ta'eef isaanii wal mari'annee waan nuti murteessine haa if ajjeefnudha. Soomana guyyaa 4 akka if ajjeefnu murteessine. Garuu akkaataa itti if ajjeefnu wal gaafanne. Kana saahibni keenya tokko maal jedhee makiinaa kireeffannee makiinaa karaa qaxxixaa karaa diriiraa irratti baafnee hizaaba ala ariinee makiinaa ifiin garagalchinee if ajjeefnaa nuun jedhe. Yaanni isaa kun nuuf tahee haa jennee walii galle. Dhumarraa osooniif guyyaa nuti if ajjeefnu kun hin gahin saahibni abbaa kiyya ziyaaruudhaaf mana keenya dhufe. Yeroo furaadhaa abbaa kiyyaa fi saahibni isaa kun ta'anii wajjin furaa jiran. Anis deemaa dhufeetumaan osoo isaan irratti illee salaamtaa hin jeen maaliif salaamtaa ittiin amanu waan ta'eef gattaa'ee wajjin nyaachuu eegalee dargaggeessi kun. Maaliif yeroo namni soomanu nyaata nyaatotana yoo nyaadhe malee yeroo biraa nyaata hin argadhu waan ta'eef wajji gattaa'ee nyaadhe. Yeroo wajji nyaadhu abbaan kiyya salaataaf ka'ee deeme. Saahibni abbaa kiyyaa kunis yeroo salaatuudhaaf ka'e kan inni salaannaa naan jedhe.
yeroo kana saahiba abbaa kiyyaa kana fuula keessa laaleetiin yaa akhi ani hin salaatu kay salaatiin jeen ani an amantiin qabu amantii hundarraa duwwaadha kay salaatiin jeen amantii qabaachuu baattus kay salaatiin aan jeen yaa akhi ani kaafira ani yahudaadha ani saahireedha ani shayxaadhaan gabbaraan jeeni amantiin keessa ture hundaa itti gallakkaa'e jee akkas taatus kay salaatiin aan jee saahibni abbaa kiyyaa kun yeroo kanaan aboo ati maraataadha an amantii hin qabu innaawaa janaabdaa 20 oltu narra jira takkaan dhiqanneen jeen dhiqachuu baattus kay salaatiin aan jee saahibni abbaa kiyyaa kun yeroo kanaan inni na cinqinaan harka darbuun natti ulfaatee wajjin lafaa ka'ee kara masgiidaa qaceele yeroon kara masgiidaa qaceelu maaliin murteeffadhee yeroo isaan raka'aa tokko salaatanii sujuuda bu'an an sujuudatti isaan dhiiseen biraa baafadha jeetiin murteessee jala qaceele dargaggeessi waan ajaa'ibaa wanni inni dubbate hatta faatihaadhaan irraanfadhee jira faatihaadhaa hin beeku maaliif amata 15 dilii keessa ture shayxaana gabbaruu kiristaanummaa sihirii keessa ture waan ta'eef hatta faatihaa naafi'ati mee itti yaadi faatihaa waggaa 30 booda hin irraanfadhu garuu faatihaan irraanfadhee jira kana yerooniif hidhadhee salaata eegalu imaamtichi faatihaa fixee hoggaaniif qur'aana eegalu bootaan inni qara'ee afahasibtum annamaa khalaqnaakum cabathan وأنكم إلينا لا ترجعون يرونين آيات خنا دغهو akka waan bakkaan qalbiitii rabbuuteetiin rifadhee jeta gaggeessuun ayni kun hiiknisa afa hasibtum sa isin yaaddani yaa ilmaan namaa annama khalaqnaakum qannuti isin uumneef abathan tapha jechuudha yaaddani wa annakum ilayna la turja'un isin gama keenya hin deebitan jechuudha yaaddani rabbi quraana kana ayata kana keessatti yerooniif waan kana dhagee nadhagame wanti dalagaa ture hundinuu nadhagamu eegal farshoo dhuguudhaaf zinaa dalaguudhaaf sihri shayxaana gabbaruudhaaf rabbiin nu uume lakkii kanaaf nu uumne jee qalbiitii yaa wajjin wal marmuu eegal yeroonii fi shaytichi qur'aana gaffixu lallabeetiin iyyee yeroon ijjusan if quban qabu achumaan gaggabee jee yeroonii fi gaggabee namni lamaa fi sadii salaata cabsanii na fuudhanii manatti naan galanii jee yerooniin gaggaba kiyyeessan irraa beeyfadhu ka'ee yeruma san qaama kiyyee dhiqadhee guyyaa sanirraa eegalee jee dargaggeessi kun Dr. Sheikh Muhammad Ariifiidhaaf yeroo seenaa tana himu guyyaa sanirraa eegalee jeen takkaa ibaadaa salaata hin lakkifnee jee dargaggeessi kun obboleessa kiyya badii dargaggeessi kun hojjete tariinaaf ati hin hojjan garuu dilii keessa jirra kanaaf inni fageenya jiru kun dhufee toobate anaaf atoo toobarra waan dhoolbu hin jiru yeroon amma keessa jirru tuni qorna zulhijjaati kanaaf baatiin tun baatii akkaan jabduudha tarrasuuli keenyas nuuf dhaame keessa soomanu isii keessa ibaadaa jabeessuu nuuf dhaamani kanaaf qorna zulhijjaa kun jalqaba toobaa teenya nuuf ta'uu mala kanaaf nu hundinuu yakka keessa jiru mataa kiyyirraa eegalee atis kana dhageeffachaa jirtu yakka keessa jirurraa toobachuudhaan nuuf hawwa kanaaf daawwattootaa fi hordoftoota seenaa bareedduudhaan amma walitti deebinutti nagaa rabbii keessa jiraadhaa isiniin jecha garuu dhumarra viidiyoon tun namoota baay'ee bira akka geessuuf laa'ik godhuu hin dagatin isin jecha دمتم في رعاية الله. السلام عليكم.